waan bareedduu sana ofi kana ni nyaattu biskii jedhin matteen baadiyyaa irraa gara magaalaa waxaniin magaalaa irraa gara baadiyyaa akkasii kibba maayisa arabaa nuu ibsu jechuudha almadiinatu taakulu abnaahaa watu rabbi abnaahaa gayrihaa magaalaan ilmaan sii nyaattee ilmaan namaa guddifte jechuun akkas ilmaan sii dalagatan ta'anii magaalummaa isaaniitiin dhaadatan lala darii bishingaa kana gubbaa laala jiroo lala darii bishingaa jiru lattu gartaami ijoolleen gizee waan akkanaa agarte rahaa gooti wallaahi ayiboo jiruun teenyoo magaalaa laatillee jireenya keenya baadiyyaa teen baana sigaltee maaliif timan taanu jenneeti magaalaatti galle malee ittiin dalanne magaalaa himannee magaalaan dagamnee ci taa'uun qabnu baadiyyaatti dhalanne taagan irraa qabdu sanaaf ol deebinee haqa sii guutuu fi qabnennee baadiyyaa keessa matooraan olii gaggaara baanee buunee laga buunee baanee akkasitti deddeemnee hawaasa keenya tajaajilu jirra rabbi nurraa haa qeebalu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jaallan keenya nageenyi rabbi hunda keessan irratti haa jiraatu isiniin jenna baadiyyaa keessatti ummanni arabaa dur ijoollee guddifata aadaa seenaa waa hunda ijoolleen baadiyyaadha baratti hatta afaanillee baadiyyaa baratti waan akka maymaayisaa waan akka hibboo wantoota garaagaraa namni baadiyyaa guddate alaa kulli haal mukkeen dila rabbiin uume kana maqaadhaan bara midhaan rabbiin ilma namaa ittiin sooruudhaaf uume kana hunda firii osoo hin taane baalaa wajjiin bara baadiyyaa rakkoollee jira balloollee jira gaddallee jira gammachuullee jira gufuullee jira qoreellee jira tabba bahullee jira dhooqa buullee jira buutee ol bahuu jira ol baatee gabbuu jira waa dila takkaatu jira wantoonni nyaadhaman ta magaalaan jirre tan baadiyyaa keessatti argamtu misti kume baadiyyaa keessa jiraachuun jiruu ajaa'ibaati waa hedduu agarta waa hedduu baratta waa hedduu qunnamta gaafa garii ni gammadda gaafa garii ni gaddita gaafa garii ni ilaalatta gaafa garii ni ilaaleessita akkanuma jiraatta addunyaa tana gubbaa hanga rabbisi jiraachisu jalqaba ijoollee baadiyyaa guddisuun qaroomina waan ta'eef warri arabaa nabii keenya irraa kaasii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waggaa afuriif baadiyyaa ummoyman bira turan haaluma saniin araboonni haati mana isaanii ka ilmoo deessee hin hoosiftu baadiyyatti erganii baadiyyatti ilmoon harma hootee guddattee afaan ishii barattee aadaa fi duudhaa uummata saniillee hubattee achirraa gara magaalaa gaddeebiti arra ijoollee magaalaa yoo waan takka gaafattee firii yoo taate malee baalaan hin beekan distaan kaa akkamii hojjetteen hin beekan zayituna baalaan hin beekan kurumbaa baala isiitiin akkamii dhalattii hin beekan salataa kaa akkamii uruu keessatti hin beekan dinnichaan kaa akkamii hin beekan mixaa'is kaa akkamii hin beekan bishingaan kaa akkamii hin beekan boqqolloon beekan xaafii qamadii hin beekan garbu'eessoon beekan ataraa baaqilaan beekan buqqee dubbaan beekan ijoollee baadiyyaa xixiqqoo yoo gaafatte hunda maqaan siimti san qofaa miti hadaallee hadaan kun hadaa akkanaa jaama harama kana maqaan isaa kana kunna maleedha kun hadaa akkanaati kun waan akkasii jettee hunda adda addaan siimti kun qaroomina baadiyyaa malee bakka biraa hin jirredha amma tun firiin tun ijoollummaa teenyatti isii nyaachaa guddanne bisii jaamti bisileedha jenii san tana ta warri waa baasulleen ittiin waa baasu san ta warri dubra faarsulleen ittiin dubra faarsan jechuu dubri kana xaliilaan jirula hedduu xaliiloonni sun dubra qaceelloo faaruu keessatti hongaangeenii faarsuu deeman bisilee jenii faarsan dubri amma koofisii kana fuula xaliileef goona jenii waa dibatanii kana ta'uu dadhabaniin baanan rabbiin akkana babbareechee tottolchee baadiyyaa keessatti waan ajaa'ibaa soorata adda addaa kan namni ittiin sooramu wantoota akka hangudaa jira hangudaa hin beeytuma magaalaan bisii tanaa jira bisii tana hin beeytu magaalaan goraa jira goraan beeytu magaalaan xaaxee isaa jira xaaxee isaa hin beeytu magaalaan mee isaa fi jimaa addaan hin beeytu magaalaan sigaltee waan dila takkaa jira wanti nyaadamu qacuu jira qayancaluu jira sigaltee hagamsaa jira hin beeka waan kana hunda warra baadiyyaatu nyaatee ittiin jiraata magaalaa wanti dhuftu yoo jiraatte wantoota akka appil waan akka distaa waan akka baabbaayee waan akka maal wantoota baadiyyaa keessaa magaalaaf ni malti jedhii warri magaalaadha warri baadiyyaatti amananii gara magaalaa fidan qofaatu magaalaa seena lakkii tuntee nyaata jii warri baadiyyaadha baadiyyuma qabate satti namanin ifumaaf nyaachuu jiraniin baanne ta magaalaa dheeytee magaalaa gurguramu jirtu ta tunnu ooli jedhanii if bira dabarsan qofaan magaalaa ga'u jiraan baana amma bisii tana akkanatti guurrannee nyaachaadhaan raahaa godhaan qilleensa bareedaa fudhachaa caayaa waddee isaa jala ciqilfachaa asiin hojjaarra kaayyannee katilee oogifachaa asiin ammoo beeyladaa waa nyaachifachaa akkana raahaa godhu jirraan baanne raahaan akkanaa tun hin jirtu yeroo kiyya magaalaa baadiyyaa malee ammoo namni tokko baadiyyaa tana magaalaa taa'ee tuffata magaalaa taa'ee baadiyyaa tuffata dhuguma rabbiin silaata tuffatamuu haga godhatte magaalaadha ta dinnichaan kaa akkamiin beeyne
تخربان خا كمين بين خموزني قنقوانا كمين موزل الام بين صاحب خيطة كوريو تنا بادية وجنوبني دني چارا نركنانجه شنگرتا لے کوئی مسلين گرسی سے بالے سی شنگرتا بالان تا کمین بے خفریسی کو فبی ختنیا تنسن خرمبان تا کمین بے قلوبین تا کمین بے شنگرتا بارو قلوبی ول مکان جے حسین نو بے ور بادیہ کو فا دام بے خمل نمنی خا یو بادیہ رو دان بے شنگرتا مجان داو بارونس قلوبینس شنگرتانس جرس دینو بالا ول فکادن جلتی لے ول فکادن قلوبین دی آتا تملے وہ مکہ تکا دچی جلت دانین بنا جرا خنون دا دامبے کو محمد اللہ بلتو ورکے في مزول فکاتنی مقالا ندانیم بیتون بانا بادیاتو بیخوانا کنا بشنگا خنا خیس هرچاتے جرا وری مقالا کرون لالے وری بادیا کرون لالے خون هرچاتے رجے خیس در بمرانی مغفر دا هرچاتے چونی دلتا فریز لیدا گرو حادر رمتا ہو فچے لما اودندا کو ارما خیسا فچا تکا فچا نورو خیسا نمر رامبو خسارة نمر رانجي إسوان بيبني بيخنجت شوقي أفرتاما جرا مشينغان كنا أفرتاما جري أفرتاما رلا أفرتاما سنين بيخوري مقالا دا مال أفرتاما سنجما أفرتاما جري بكة سلامتا باسوان وان قراتي ركبا سبشينغان غافة دربو وان سنگا خيسة ديمني تو ركسيتي غورني جانني ورغويتي تو قراتي ليدا قراتشو من إيسي وجين يا ما شاء الله أكا إيسي نيزول تو أجب جي بشينغا خنا جرا نهنگوداي جليبا فالا هنگودايتي هرنگود دالي جرا ورغون دالي جنين Orogon daleen tun isuma kana fakkaatee sun miidha nama ajjeefti. Ammoo warra magaalaa yoo fidee guyyaa tokko asitti hangudaa nyaachifti. Guyyaa lama maal godha orogon daalee nyaata jeebee. Orogon daalee nyaata maal jee hangudaa ijee si jeeftiin baana sun miidha jechuudha. Akkana warri baadiyyaa addaan beekan sun miidha tun dawaadhaa addaan beekan. Nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hangudaa ijaafillee dawaadha jenna. Salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. hangudaay nabiin ijaafte waadha jaansan warra baadiyyaa beekan baan warri magaalaan beekan akkanat dachii tana keessa bineensota lafarra lo'oo hedduutu jira sootii jira jawwee jira buutii jira bofaa jira jarri kun hundi wal fakkaata waan ajaa'ibsitti ta'u mas hubaabaan keessaa guddatee ol ba'e jawween bofa fakkaatti bofni gurraachaa jira daalachaa jira sootiin asii furbaatee biyya biraa buuti jaruma kanaa wajjin wal fakkaatti بوتين بكم تيسي نما فوفتي ميلا فانا مي تيسي جرا وجهي والفكاتي تقول دينيا كمان جرا خنا دانين بيكم موري مقالا بسكا كوفا بيخني زن هاي عم بسكا في ورنقودا جرا غارر راجرا جري خليل چتومن كيو جول فكاتن جرا خنا سدبي خوني جبات نبين كيني صلوات ربي وسلام عليه چتومن كي فاسق تو كيسا لكاون نمني ترى تك دربته اسي سواب دبا كبجن چتومن كي سنتا كبي ہوتے وري مقالا بيخني سينجه ديرو بي جولے باديا نو تگاف درگاف جولے गारा कैसे आने दगान दोइले गारा कैसे आने दगान दोइले आज जेवले सवाब तीर पर बर्बादू तुरे बाने चेतोमिल की औरंगुदा नेगम डाबर देने जराता दिलस बदिन कब चेतोमिल की मो अकना बरती इसी रोइते जेवनान तरह तक सवाब रिप थरा लम यो रोइते जेवते सवाब शांता मरकताम बाने दूर उस वक्त आप अगर आने वान खनन दगेन गारा कैसे दगान तुमने जैसा तुरे अम्मा जरी खुमीदान सानी वोल तरती गारा रानी नुमजरा होगा शेर को चुमते फकात खाना हुंदा दाम्बेखू warra baadiyyaa qofaatu beekan baan ijoolleen baadiyyaa gaafa garii ni beeloyti gaafa garii ni guuti gaafa garii ni dheebotti gaafa garii dheebuu baatti gaafa garii ni boochi gaafa garii ni kofalti gaafa garii ni taphatti gaafa garii namaatti taphata akkanan rakkoo jiruu tana guutuu dhandhamaa lafa ol kaati namni magaala galee magaalaa dhaalu jireenya irra ijoollee baadiyyaati rakkoo ganda baransanii minjil biifatanii gaafa magaalaa gabboon xiqqoo harkata walirra kaayyatanii وطني الرامنا بيدتني دشي بيدتني وطني على باسا جرنين بان ما يصير رباطك المدينة تأكل أبنائها وتربي أبنائها غير جن مقالا المنسي ناتي المان نما قد دفتيجن حكومة دبينسن الرجل وطني ولال تقطعني لسرون تبن قطعني دلقا كملين دلقن خالسي الربا خوبي خلال ران قرقرن سلباچي تاني قرقروني كامفتن قرويني باديجا رادو فين كامفتو موزا قرقرن سيغلتها بابا يه قرقرن arraba kophee gurgura kophee daraga osuma kana guyyaa booda kophee fidee gurguru eegala osuma juutaawwan keessatti dukkaana jabaa gad dhaabbatee carraaqii ajaa'ibaa eegala waati qobbaa dalagatee waa harkatee irraa dachii bita waxanii irraa dachii bitan dachii waxanii irraa bita san irratti mana ajaa'ibaa dizaayina adaamaatiin ijaarrata waxaniin arra tokkichaan kun dachii gaafa irraa bita dachii isaa hanga tokko dhabee jira
hindalagatu taa'ee gaanuti bar warra magaalaati jetanaan dhaadataami boruus kabiraa dachii irraa bita osuma kanatti qoxiqqoon irraa bitanii dachiin isaa harkaa dhumti booda hanga manaa qofaafaaf gaafa waan itti garagalu dhabeen dalaguumi manaas firra gurgura maasalaama magaalaa irraa gara baadiyyaa irraa gara magaalaa matteen baadiyyaa irraa gara magaalaa waxaniin magaalaa irraa gara baadiyyaa akkas hikima imaansi arabaa nuu ibsu jechuudha almadiinatu taakulu abnaahaa wa turabbi abnaahaa ghayrihaa magaalaan ilmaan sii nyaattee ilmaan namaa guddifte jechuun akkas ilmaan siin dalagatan ta'anii magaalummaa isaaniitiin dhaadatan ilmaan baadiyyaa gad dhufan itti citanii dalagatan beelaas dur baran isaanii faariyaa miti rakkoos dur baran isaanii faariyaa miti kophee malee lafa deemuu dur baran isaanii faariyaa miti dhagaadhaan gufatanii qeensirraa buqqa'uun isaanii faariyaa miti wayyaalee nyaatee qeensirraa buqqaasuun isaanii faariyaa miti cittoon nyaatee harka hokkeessuun isaanii faariyaa miti beelaa dheebuun isaanii faariyaa miti dhibdeen dhibamanii osoo hakiman deeyne mana fayyuun isaanii faariyaa miti fottee ifamanii shunkurtaanii foogisuun isaanii faariyaa miti akkana barte baadiyyaan kanaaf haalamni ijoollee baadiyyaa geessee baadiyyaa guddisuuf rakkoo jireenya haa bartuu jeniiti haala jiruuf jireenya keessa waa hedduu nama mudata haa baratuu jeniiti akkana laa kanaaf gabroota rabbii magaalaa teenya baadiyyaanis teenya magaalaanis teenya namni magaalaa jiruus keenya namni baadiyyaa jiruus keenya wal kabajuun wal dandeehuun jiraachuu qabdi amma magaalaa irraa of itti muka dimaa kana akkana yoo harka maali muyni kun juu jira eeysaa bosonanii tan hajuu jiraan baana harkeen beeku bakka inni isaa fi waddeessii wal fakkaatanii addaan hin beeku mee isaa fi dimaa wal fakkaatanii addaan hin beeku si galtee akkanatti wantoonni rabbiin uumetuun hedduun isiidha wal fakkaattee uumamte garbuu qamadii eesoo wal fakkaatan jedhe kun garbuu qamadii eesoo wal fakkaatan eesoon taakkami qamadiin taakkami garbuun taakkami warra baadiyyaa addaan beekan baana yeroo kiyya midhaanummaan soorannee ittiin jiraannu kun hedduun isaa wal fakkaata si galtee salataa fi kurumbaallee wal fakkaatan kurumbaan biraa martee kurfooytuu malee baala irratti gaafa lafaa ol kaa'u wal fakkaatan qayyasir haakamii yoo ta'e amma namni baadiyyaan dhufin hin beeku qayyasir haakam akka ta'e haarud harama se'a kun haarud yoo ta'e firii bare malee baala isaan beeku sin dhaga'u siin jee shukaarii fi qoontar talbaa jennaan afaan keenyatti addaan hin beekanin siin jee shifuudhaa fi maal abasuuddaa addaan hin beekanin siin jee kanaaf baadiyyaa tana tuffachuun hin taatu keessa ol ba'anii keessa deemanii meeyiree isii midhaan isii soorata namaa soorata beeyladaa mukkeen gaaraa mukkeen ooyiruu mukkeen qe'ee addaan baruun qaroomaan baana yeroo kiyya amma bisii tana osii kan dhawee nyaata waan bareedduu tana laa waan bareedduu tana osii kanan hin nyaattu sii galtee waan bareedduu tana osii kanan hin nyaattu bisii jeniin anillee dhiyoo kana jeetiin ture sugo midhaan onnee isaa way bisilee jeetiin ture yaboo abbaa ilmoo dhiisee biraa duusan laal akkanuma nyaadhamti firuma tana nyaatan amma tana malee bururii jira ammas bururii amma tana fudha way booda irra nyaadde gam ijoollummaa tiyya booda nyaanne wallaan awwanuma beektaa gaafa sii yaadadhee garaan dhaana jeeqam wallaahi akkasitti bururii jedhanii jirti mas isiin yoo muka kurfoo kanaa dhalti diimattu malee muka guddaadha isiillee kanuma nyaanna gaafa ijoolleedha xaaxee isaa jira gaara jira soogidatti naqannee nyaanna si galtee hagamsaa jira firii gurraatti daha diimtuu daheeti gurraachomte ugaa bilchaatte akkasi nyaanna qacancaluu jedhanii jirti irraa guurannee isiis akkasuma nyaanna ni beektu duba tiinii jira gaagaara keessa gisee deemtu shookaa jedhaniin goraa jira goraas akkasuma nyaanna firii waddeessaa manallee warra nyaatu jira ni nyaanne akkasi gaa baadiyyaa tana yaaboo seenaa gurguddoo keessatti dabarsine rabbiin umurii si haadheera jistu laa'uu waa bakkaan deemtu numa teessisiin numa biraa deema gaafta batta rabbi haamil keessuma du'aa goonaa baadiyyaa tana namni gowwaan bakka irraa kee dagata jedhan bakka irraa kee timaatu hoggaa galaanni fuudhee deemeen bakka dhaqee gabbisa jedhan timni nuti bakka dhaqee hin gabbifnu anneeti timaa miti gaafa bakka dhaqee hin gabbifnu baadiyyaa biraa deema sana gabbisuu qabna annee sol deebina keenya beeku si galtee jireenyi keenya yoo magaalaa ta'ellee jiruun teenya yoo magaalaa laatillee jireenyi keenya baadiyyaa ta'een baana si galtee maaliif timan taanu jenneeti magaalaatti galle malee ittiin dhalanne magaalaa himannee magaalaan dagamnee achi taa'uu hin qabnu baadiyyaatti dhalanne haqa nurraa qabdu sanaaf ol deebinee haqa sii guutuufi qabnennee baadiyyaa keessa
matooraan olii gaggaara baanee buunee laga buunee baanee akkasitti deddeemnee hawaasa keenya tajaajilu jirra. Rabbi nurraa haa qeebalu. Irratti illee sabaata nu haa kennu, sabrii illee nu haa kennu ni jajjabaatti. Akkasii jaallan keenya du'aa nu godha. Inshaallah baadiyyaa keessa deddeemnee waan baadiyyaa jiru isin daawwachiifna. Wajjin turra, wajjin jirra. Rabbi wajjin waa dhiisu. Naa jabaadhaa jaallan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Biskii jechuun tanaa bara asumaanu. Mee baallis jedhamu. Warra rasuula isin tokko qabaame. Ni facaafne. Akkasii aappiliis nyaachuu malee akkam akka ta'e beeytanii silaa isin garsiifna gaa'e. Ni jira. Ooruu sana keessa jira gamas. Aappil ni jira, avokaadoon ni jira, waddeessi ni jira, warqeen ni jirti, bunni ni jira, jimaan ni jira, bishingaan ni jira, boqqolloon ni jirti, gosti haramaa guutuun ni jirti, harreen ni jirti, saree qofaatu hin jirre, adurreelleen ni jirti, lukkuun ni jirti, jaamusiin ni jirti, joolleelleen ni jirti, haroolleen ni jirti. Wanni hin jirre hin jirtu baadiyyaa jirra. Wanni hunduu bashbashi. Amira keenyaa jira amirri maal jennee waa'ee baadiyyaa tana silaa inni magaala guddate baadiyyaan beeku tanaa'u dirqitti nama bisiidha jee barsiisu jira dirqitti nama fachiisee nyaachisu jira mee waan jaayyoo qabaatan haa dubbatanii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baadiyyaa dhufnee aalaas nyaannee bisiidhaas nyaannee waan dirata kan nyaannee asii bashannanuu jira gamoo kunoo gamanaanis bishingaadhaa jira ashitaa bishingaadis ni nyaanna waa hedduu nyaachuu yaana. Warri dharraa baadiyyaa qabdan dhuftanii akka keenya kana bashannanuu ni dandeessan warri dhufuun isin mijjooyne iyyaaf nuura iyyaaf zaara iyyaan laaltanii gartee eebu'uu ni dandeessanii isin jenna. Eeyyee ustaadhaa jirtutti gaarii mas. Namni paarkii dheeyina jee ajaa'iba rabbiiti magaalatti bakka muunii waa xiqqoo jiru dhaqee achitti viidiyoo waraabee cidhachi godhatee aruusbaa achi bahee ulmaa achi bahee kasirraa godha bara. Ijoolleellee bashannanaaf bakka akkasii maallaqaan geessaa adeeroo maallaqaan kafaltu baadiyyaa tana fidi ijoollee asitti haa bashannantu. Paarkii hunda caaltu paarkii baadiyyaa tana taasuma bishaan maddu jiru taasuma bishaan ciisu haroodhaa jiru si galtee ka bishingaan jiru ka boqqolloon jiru ka jimaan jiru ka bunni jiru bosona ajaa'ibaati makkana isinitti ilaala haala bishingoon keessa kana isinitti ilaalame eessi jirti bosonti kana baadiyyaa magaalaa isii jirti bosonti kana bosona ajaa'ibaati jechuun amma bishingaa kana keessa hojii deemtanii sodaatta bineensaan abbaa jetta asii kana si fakkaata malee keessa achi deemu sodaatta. Ijoolleen ta'ee takkaa mataa bishingaa akkanaatu garte adarii bishingaa gubbaa teessee nyaatu sana ijoolleen takkaa garte adarii bishingaa gubbaa teessee bishingaa nyaatu sana ijoolleen ta'e takkaan agarreen siin jee fiddee barsiisuudha qabdaa deeroo fi laal maxxanfattee akkatti irra teessee nyaatu barda laal adarii laal adarii bishingaa kana gubbaa laal deeroo laal adarii bishingaa jiru lattu gartaami ijoolleen gizee waan akkanaa garte rahaa gooti wallaahi hayboo magaala ijoollee sammuu walitti hin hidhin. Ijoolleen hanga magaalaa san malee laftiin jirtiin beeytu bara dachii rabbii balloo rabbiin ballisee uume tana dachii balloo tanaa jiraan beeytu ijoolleen ta'e qe'ee teessanii fi magaalaa keessa bakka takka bakka ati haajaaf geessituu fi mana barnoota isii jidduu qofaatu dachii rabbiin uumeedha jettee teessiin siin jee oofii ol baasi kan oromiyaa tana keessa shirshir godhii xaafii qamadii garsiisi eesoo garbuu garsiisi bishingaa boqqolloo garsiisi muuzaa warqee garsiisi bunaa jimaa garsiisi haa bartu waa hunda paarkii tana jaaltu hin jirtu yeroo. Akkanan sinja galatoom ilfaadha. Assalaamu alaikum warahmatullah. Irraa guutte.